Masii waajjira dhaabaa irratti taasifame irratti xiyyeeffannee marii addaa qopheessine as istiidiyoo OMN'tti marii addaa qopheessine isin biraan ga'uuf jenna. Akkuma ganamarraa dhaggeeffataa turtanii obbo Lammaa Magarsaa ministeera ittisaa obbo Gadduu Andaargaachoo ministeera dhimma Injiinar Aishaa Muhammad ministeera misooma magaalaa fi koonistirakshinii wayita ta'uun sadarkaa federaalaatti mana marii bakka bu'oota ummataatiin har'a waadaa muudamanii waadaa seenanii jiru. Akkasumas immoo sadarkaa naannootti pirezidaantii itti aanaan naannoo Oromiyaa bakka obbo Lammaa Magarsaatti nama pirezidaantummaadhaan naannoo Oromiyaa bulchuu jedhamee namni obbo Shimallis Abdiisaa mana marii caffee keessa waan hin jirree fi pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'anii muudamanii jiru. Kana malees obbo Addisuu Araggaa hoogganaa waajjira giddugaleessaa dhaabbata ODP ta'uun muudamanii jiru. Egaa mariin keenya irraas dhimma kanarratti kan xiyyeeffatu asii istiidiyootti keessummaa tokko qabadheen jira. Keessummaan keenya xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammadii gama yaadota marsaalee hawaasarraa deeman nu biraan ga'uutiin guyyoo Waariyoos wantoota marsaalee hawaasarraa deeman nu biraan ga'uu fi as jira. Baga gara istiidiyoo keenya nagaan dhufte. Baga walitti deebine. Egaa har'a muudamni sadarkaa federaalaatti, sadarkaa naannootti, sadarkaa waajjira dhaabbattis akkuma sila jedhee kennamee jira. Mee akkamitti ilaaltame muudama sadarkaa federaalaa irratti kenname kana keessattuu tiim lamaan gara oliitti waan waliif qabame fakkaata wansa. Tiim wanni guddaan irraa laallu qabsoo kana keessatti yeroo qabsoon cimtee deemtu yaadee keessaa namoonni akka dura deemuu hin danda'amu jijjiirama dhufaa jiru gaafii uummataa kana deebisuu qabna warra jedhan gara fuulduraa dhufanii jirani. Warri sun har'a gara federaalaatti bakka tokkotti akka walitti qabaman kan laallu Gadduun lamaaniin achi dabalamuun Abiyyoo wajjin tiimiin yaadee keessatti jijjiiramaaf dhiibaa ture hamma tokko garasitti akka deeme kan agarru. Kun akeekni isaa akkanatti fakkaatutti mootummaa federaalaa cimsuudhaaf qeeqni adda addaa dhiyaachaa ture. Qeeqni kunis mootummaan federaalaa laaffatee jira. Naannolee qindeessuu hin dandeenye, rakkoolee bakka adda addaatti mul'atan to'achuu hin dandeenye qeeqni jedhamu jira. Kana irratti muummichi ministeeraas torban 3 dura deebii kennaa turani. Har'a qabatamaan jara kana fiduun jarri kun akka laalutti political capital isaanii takkaahuu siyaasaa isaaniis gatii guddaatti kafalaniit jijjiirama kana keessa turani. Ammas ammoo jijjiirama kana bakkaan ga'utti fedhii hawwii qaban jedhamee waan abdatamuuf dhageettiillee waan qabaniif jara san gara federaalaatti ol fiduun humna federaalaa cimsuudhaaf yaadameet natti fakkaata. Sun immoo naannoleen dadhabsiisamoo dadhabsiisuu naannolee yoo dadhaban ciminni federaalaa gamta kan waa buusa jedhu garuu kan irratti haasamuu qabu. Mee keessattuu gama ministeera muummichaa yeroowwan garaagaraatti gara aangootti dhufanii waggaa tokko kana keessatti yeroowwan hedduu egaa kaabinee rishaafil gochuu waan akkasiitu mul'ata. Gama kanaatti mee maaltu akka xiinxalaa siyaasaa tokkootti wantootni ati ilaaltu maanni mee maaltu sitti mul'ata? Political crisis keessa jirra. Gaagama siyaasaa keessa jirra. Amanuun isaan rakkisaa gochaan garuu nu mul'isu. Jijjiirama keessa jirra. Cehumsa keessa jirra. Kaduraa cehumsumaayyuu sirriitti amananii fudhachuutu isaan rakkise. Warri yaadee gartee waggoota 4 dabre kana keessatti dhiibbaadhaaf deebii kennuu malee, rakkoo uumamuuf deebii kennuu malee, rakkoo dursanii ilaalanii akkasiin uumamneef dursanii tarkaanfii fudhachuu irratti laafina qabu. Ammas kan argaa jirru rakkoo gaagama siyaasaa uumame irratti deebii kennuudha. Yeroo sadaffaanaaf immoo afuraffaanaaf fakkaata kaabinee jijjiiruuni. Kanarraa kan adda godhu akkuma reefsu hin jetti namoonni jijjiirama kana keessatti dhageettii qabanii fi shoora qabaachaa turan gara federaalaatti walitti qabamuudha. Yaanni isaatis rakkoo amma uumamee dhufe kunis mootummaa federaalaa irratti Abiyyi qofa jira sadarkaa jedhamutti waan dhufaa tureef humna dabalachuudhaaf guuza wayyeeffachuudhaaf waan godhametti fakkaata. Egaa kana walii wal qabatee amma namoonni bakkeewwan garaagaraatti ministeera eenyutu ta'uu danda'a keessattuu dhimmi bakka ministeera dhimma alaa suni baay'ee wal falmisiisaa ture. Namoonni si bakka sana maaliif hin taa'amne dhaabbileen miseensota adda waa'ee keessa jiranis bakka sana qabachuudhaaf hin barbaadu waan jedhamu irratti dubbatamaa ture. Kama kanaatiin ramaddii har'aamee keessattuu obbo Gadduu Andaargaachoo ministeera dhimma alaa ta'anii obbo Lammaa Magarsaa ministeera ittisaa ta'anii akka kanatti gaafa ilaalamu ramaddiin isaanii kun akkamitti ilaalamuu danda'a?
Ramaddiin jechuun ministeerri haajaalaa baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaan isaa yeroo ammaa kanatti haala biyya keessa jiru kana sirriitti ilaalanii waahillan biyya kanaatiifis taate warreen biyya kanaaf fedhii hin qabne irratti dhiibbaa gochuun ibsa barbaachisaa kennuun hariiroo biyyi kun yookiin immoo mootummaan kun kanneen biraa wajjin qabu wal qixxeessanii deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf erga Dr. Warqinaa achirraa ka'ee gara UN'tti deemee booddee bakki kun banaa ture. Bakka kana eenyu haa guutu ka jedhu of course paartiilee as keessa jiranis wal dorgoman. Kanatti fakkaatutti gadduun kan kaahame dhiibbaa gara ADP'n jirus xiyyeeffannaa keessa galfame san qofaaf osoo hin tahin namni achi kaa'amuu qabu nama siyaasa deemaa jirtu sirriitti hubannaa qabu. Nama hooggansa muummicha ministeeraarraayis abdii qabu nama ministerichis muummicha ministeeraatis amanuu danda'u. Akkasumas kiraateriyaa hedduu akka guutu jedhamee kan yaadame akka kiyyatti naagala maaliif akka godhan garuu osoo kiyyaa gadduun osoo ministeera nageenyaarra kaa'ame muuxannoo isaatiin dandeettii isaatiin amala isaatiin irra bu'aa qaba yaada jedhuun qaba gara ministeera haajaa alaatitti nama biraa osoo fidamee irra wayyaa ta'ana fakkaata. Haa taatu garuu muummichi ministeeraa isarraa amantaa waan qabuuf innis muummicha ministeeraarraa amantaa waan qabuuf wal gargaaranii deemuudhaaf inuma danda'u natti fakkaata. Bakki sun dhugaadha. Bakka ijji hedduun irra turte boodarra nama hunda ol taasisu kanatti komproomaayii natti fakkaata. Nama hunda ol taasisu jara gara keenyattis jiranis jara gara adda addaa jiranis nama ol taasisu achi kaa'an natti fakkaata. Warri TPL lafa qabate kalaaluu garuu rabbi beeka. Asumatti warra sooshaal miidiyaa irraa walaaluu jira. Yeroo murteessaa kanatti nam dhageessu guddaa uummata bira qabu. Lama Magarsaa iddoo sun kaasuuni gaarii miti namooti jechuu jiran hin jiru maal jetta asirratti baay'inaan waan akkasii kaasu. Dhugaa beekta kun reefu hin jetti muudamni ammaa kun kan agarsiisu irra caalan muummichi ministeeraa sadarkaa federaalatti guuza yookiin jigii yaammachaa jiraachuu isaati kan agarsiisu. Jiddugalli laaffatee jira. The center is getting weaker. Mootummaa federaalaa laaffatee jira. Nama tokkotu jira kan jedhurraa kan ka'e jara lamaan kana akka fidate kan agarru. Kana hoggaa godhu garuu naannoleen laaffachuu danda'an. Of course naannoo Amaaraa irratti rakkoo addaati kasii dhufu. Namni garasitti jiru hagas mara warra jiddu galeessaa kanaan wal keessa kan jirre hin beekna. Gadduun as dhufuun hagam takka gadduun achirraa amma tokko dhiibamee waan ba'eef as dhufuun naannoo Amaaraatii fi federaalli hagam ammatti walitti gaarreeffannaa amma qaban kana walitti araarsamoo daran waddaan fageessa kan jedhus akka rakkootti ilaalamuu danda'udha qaba. The regions naannoon Amaaraa amma gaarreeffannaa qabdi. Gadduu kaa'uun gadduun gaarreeffannaa sana araarsee as deebisuu danda'a. Gadduu kaa'uun isaan gammachiisee as deebisuu danda'a. Yoo gammachiisuu baate yoo achi kadhiibamu taate immoo ammallee rakkoo gara jiddu galeessaatti furte kan naannoodhaa ofitti ammeessaa deemta. Oromiyaa irratti rakkoon guddaan. Naannoo Oromiyaa naannoo guddaa biyya kanaati. San qofa osoo hin ta'in naannoo kompleksitiin hedduun keessa jiru. Rakkoon hedduu waan keessa jiruuf lammaan immoo siyaasa Oromiyaa keessatti bakka guddaa nama qabu. Almost waggaa 3-4 dabre kanaaf ija ummataa dura nama turee fi bakka inni achirraa ka'uun rakkoo uumuu danda'a kan jedhu shakkiin jira. By the way Oromiyaa bulchuurra federaala bulchuurra laafuu danda'a. Maaliif federaala waggaa bulchitu naannolee hundi mootummaa mataa isaanii waan qabaniif hojiin kee hojii qindeessuuti. Oromiyaa mooyyela irraa kaaftee hanga Fiicheetitti Gidaamirraa kaaftee hamma Cinaaksanitti lafti jiruu fi bal'inni isaatii fi siyaasa ollaa kanillee waan qaban waan ta'eef Oromiyaa bulchuun baay'ee laafaa miti. Lammaaf baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf tarii lammaan bakka sanarraa ka'uun rakkoo nutti uumuu danda'a daawwiin qaawwa banuu danda'a vaakiyuum uumuu danda'a ka jedhu shakkii guddaadha. Dhimma tokkummaatiin wal qabatee dhimma tokkummaa paartii keessaatiinis taatee kanneen birootiin wal qabatee rakkoo uumuu danda'a. Oromiyaa keessa saffisaan hojiin keessattuu hojiin bulchiinsaa Oromiyaa keessatti baay'ee laaffatee jira. Hojiin bulchiinsaa sun dafee cimee baatee Oromiyaa keessatti rakkoon siyaasaaf diinagdee bulchiinsaa hammaataa deemnan hamma fedhe federaalaa yoo cimsu taate baay'ee rakkisaadha. Amaarri sirraa achi harkifata. Oromiyaan sirraa laaffataa yoo deemu taate federaalatti hamma feete nama cimaa yoo qabaatu taate gara fuuldura deemuu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf federaala cimsuun gaarii ta'ee osoo jiru naannolee qullisuun immoo rakkoo. Already opinion nama qabdu. Nama qabdu san keessa nama xiqqoo wayyaa qaban federaala geessanii jiranii ammallee nam tokkichaaf immoo yoo garas kan geessan taate rakkoo itti uumuu danda'a. Haa taatu
Shimallis amma dhufee jira. Rakkoo muuxannoo rakkoo adda addaa qabaachuu danda'a. Saffisaan kaabinee cimaa uummatee gara hojiitti yoo kaseenu taate wantoota boodarrallee godhamuu qaban yaa tokko nan qaba. Yoo saffisaan ka godhee deemu taate tumsuu danda'a hojii federaalatti hojjetamu. Oromiyaa irratti cehumsi kuni kan dhufe siyaasa Oromiyaatiin qabsoo Oromiyaa keessatti godhameen. Oromiyaa keessatti milkaa'inni yoo dhufe cehumsi kun milkaa'a. Oromiyaa keessatti milkaa'inni dhufuu baannan milkaa'inni dhufu jechuudha. Sadarkaa lammataatti cehumsi kun kan gargaaree fide naannoo Amaaraati. Naannoo Amaaraa keessatti siyaasni yoo kan milkaa'u taate dinagdee yoo kan milkaa'u taate cehumsi kun milkeessuu irratti hin gargaara. Achiin harkifannaan takka gaarreeffannaan jiraannan gaaga'ama uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf yaaddoon gama saniin dhiyaatullee yaaddoo sirriiti. Hayyemee marii keenyatti fufaa marii keenya kana kallattiidhaan daawwattoonni si irratti hirmaachuudhaan ni danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 095555 irratti bilbilanii yaada kennuu ni danda'u. Kallattiin irratti hirmaachuu isaa akka danda'an beeksisuudhaaf feena. Mee kana waliin wal qabatee sadarkaa naannoo federaalaatti egaa yaada daawwattootaas hin fudhanna. Sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaa kanatti ol ba'uun isaanii yeroo darbe keessattuu wanti ka'aa ture. Dr. Abiy qophaa isaaniitti sochoosuun itti ulfaachuu danda'a. Pirezidaantii lammaanis immoo yeroo baay'ee hojii naannoo irraa hojii federaalaa irratti hin geejde isaanii turan jedhamee waan akkasii dubbatamaa ture. Haala kana waliin wal qabatees hojiin naannoon hojjetamne jedhamaa wantoonni yaadonni garaagaraa ka'aa turanii guutumaan guututti gara federaalaa kanatti humna akkasitti wal cimsuun faayidaan isaa maal meerre jireessatti. Amma bakkoota murteessoo ta'an warra jijjiirama kana keessatti gahee qabaachaa turetu qabatee jiran. Muummichi ministeeraa fudhatte ministeera defense kan amma lammaan qabe Haja Alaa already warqaa ture yeroo sanis rakkoon baay'een turre amma gadduutti dhufe galiiwwan irratti adaanachiin jirti Mufariyaat nageenya irratti jirti kun sadeen theoretically at least olaal hojiidhaan waan ilaaluu qabnu mootummaan federaalaa warreen akeeka wal fakkaataa qaban warreen jijjiirama kana keessatti waliin dhaabbatan warreen jijjiirama kana bakkaan gahuu irratti kaayyoo wal fakkaataa murannoo wal fakkaataa qaban gara federaalaatti akka dhufetti kan laalamu amma sadarkaa kanatti. Ihaadeeg yoo hojjetu taate nama hojjeta yoo hojjetuuf taate I assume this is the last yoo kan hojjetu taate akka ihaadeegitti akka sirna kanaatetti yoo kawaa bulchuu danda'an taate yoo rakkoo kana furuu danda'an taate gareen sila tiim lammaa jamee achi keessatti waa jijjiirama kanatti qabsoo kanatti makamee waa jijjiirama fidu kuni amma sadarkaa federaalaatti bakka hunda qabatee jira jechuudha. Dubbatti muummicha Haja Alaati defensiidha security mootummaa tokko keessatti bakki baay'ee cicimaan Haja Alaati diinagdeedha securityidha. Securityidha lammaa asiin ni qabda Mufariyaat asiin ni qabda diinagdee irratti Adaanech ni jirti Haja Alaa irratti gadduun ni jirti. Yoo taate ammuma taati garuu yeroo tokko best players keeyyatti qabdu hunda gara fuulduratti baaftee yeroo itti bilkaa'uu dhabdullee jiraata jechuudha. Bu'aa ni qaba mootummaa federaalaa hin cimsanatti fakkaata garuu rakkoon biyyoota tanaa executive cimaa hojii raawwachiiftuu cimaa qabaachuu ole yeroo ammatti. Multi layer crisis keessa jira rakkoo siyaasaa keessa jira rakkoo dinagdee keessa jira rakkoo security keessa jira. Akka bulchiinsatti administratively amma bu'aa buusuu danda'anitti fakkaata. Abdiin an qabu sani. Garuu wantoonni biraa yoo wajjin deeman malee kophatti waan deemu. Keessattuu immoo naannolee yoo laaffatan. Naannoleen namoota jajjabaan keessaa ba'uun kun naannolee yoo laaffisu taate rakkoo uumuu danda'a. Mee gara isin ittiin dhufna daawwattoonni keenyas egaa nu bilbilaa jiru toora bilbilaa keenya irratti amma ba'anii jiru gaaffii keenyatti humna namni galee jira. Mee gara isaaniitti yaadota kennanis hordofaa gaaffiiwwan garaagaraa yaadota garaagaraa kennuudhaaf egaa bilbilaa jiranii isaanis mee hirmaannaa isaanii hello nagaa jirtu eenyu jennu isaan bilbiltu mee har'a muudamni sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannoottis kennamee jira kana gubbaarratti yaadni keessan maal akka gaaffiittis xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed cinaa jira gaaffis yoo qabaatanii gaaffachuu dandeessu. Dubbiin kun gaaffii nuti qabnu dhimmi kun yeroo ammaa rakkina kana keessatti kan biyya keenya keessatti jiru waan akkaan deemaa jiru waan akkaan ulfaataa waan ta'eef dhimma kana jechuun yeroo kanatti mootummaa naannoo Oromiyaa jira akkasumas gulummaa jira akkasumas waan nutti dhagahamu qabna garuu kana ta'ee kunis ta'ee ati itti amma yeroo ammaa kanatti jechuudha kan warri ammaan tana dhufellee numa waanuma gaariidha jenna garuu yoo yaada kanarratti
kabajamoo bojoora hedduu yaada osoo bal'inaan xiinxalamu kan jechuma yaada qabna bartuma. Galatooma isiniin jenna. Egaa akka yaada marsaalee hawaasaa irrattis gama bilbilaatiin yaadoon dhufan harka caalaan isaanii pirezidaantii lammaan naannoo Oromiyaa irraa yoo ka'anii rakkoo guddaa dhuguma immoo sodaan namaa maalinni biyya Oromiyaa kana jechuun Oromiyaa jechuun lafa bal'aa naannoo bal'aadha kana bulchuun baay'ee ulfaataadha. Pirezidaantii lammaan bakka kanarraa ka'anii keessattuu immoo kiraayisiisiiwwan garaagaraa jira bakka kanarraa gaafa ka'anitti sodaa guddaadha qaba namni yaada dabalataa tokko kanarratti sammaa gama Afrikaa kibbaatti bilbilaa jiranii yaada kana daballee fudhannee yaada isaan kennan irratti deebi'aa kan nuuf kennitu inneeti. Hello, hello. Hello. Inna gama. Eenyu jennu isaan bilbiltu. Meega arra waa'ee muudama sadarkaa federaalaa sadarkaa naannootti irraa kenname irratti as istiidiyoo OMN'tti mari'ataa jirra. Kanarratti yaadni keessan maa inni gaaffii yoo qabaattan asumaan gaafachuu dandeessu. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed na cinaa jira. Sanarratti yaada yoo qabaattan nu kenname. Itti fufaa dhagaa jira itti fufaa. Bilbilli isaanii gargarcisee irratti deemina daawwattoonni biraas bilbilaa jiru hedduun namni egaa yaaddoo guddaa qaba akka naannoo Oromiyaa dhuguma immoo naannoo Oromiyaa kan silee naannoo bal'aadha naannoo humni cimaan bulchuu qabaachuun irra jiru hooggansa cimaadha barbaada otoo hooggansa cimaa barbaadamuuti egaa pirezidaantii lammaan naannoo kana kan kaanii kanarratti mee pirezidaantii lammaan silas tuttuqaa turteeyyu naannoo kanarraa kaanii gara federaalaa deemuun advanteejii qabaachuu danda'a sadarkaa federaalaa irratti akka naannootti mee gaaffii uumuu danda'a wanti kun. Gaaffii guddaa uuma maaliif lammaan akka itti ilaalamu qabsoo kanallee mootummaa keessa nama hooggane waan ta'eef uummanni illeen ODP takka OPDOtti miti kan amantaa godhee kenne almost lammaa mataa isaatti jechuu dandeessa. Kanaaf inni achirraa ka'uun amaanaa sana akkam godhe kan jedhu shakki. Lammaffaa naannoo guddaa waan ta'eef naannoo guddaa kana qabee yeroo dheeraadhaaf waan tureef muuxannoo qabuunis hundaanis haga tokko faazar fiigar akka abbaatti ilaalamuu nama eegale waan ta'eef bakka isaa sanii ka'uun amaanaan qabsoos hin jirti tokkummaa kana eegsisuu irratti hagam takka warri kun deemuu danda'a kan jedhu jirti waliigalatti haala xaxamaa Oromiyaa keessa jiruun wal qabatee inni ka'uun hojiin Oromiyaa keessa jiru kan amma laaffatee jiru kun daran laaffataa deeminaa kan jedhu shakkii sirriillee natti fakkaata. Kanaaf laaftutti ilaalamee waan irra dabramuu qabu miti. Uummanni gaafii kana kaasu gaafii sirriiti. Kanaan wal qabatee immoo garuu gara isaaniitirraa wanni ka'u tokko jira. Already lammaan hojii baay'ee kan hojjetu federaala wajjin Abiyyi wajjin hojjetu gara harka sa'aatii isaanii harka 60 70 hanga 80tti harka dheeraa federaala irra waan hojjetuuf inni achitti hojii baay'ee waan hojjetuuf Oromiyaa irratti dadhabinni uumamee jira yeroo gahaa Oromiyaadhaaf hin kenne. Kanaaf bakka lama ta'urra humna isaa guutuudhaan federaala irra hojjetee nama humna isaa guutuudhaan immoo Oromiyaa irra hojjetu yoo ramadamee Oromiyaas cimsuudhaaf federaalaas cimsuudhaaf fayyada yaada irraa ka'ameeti gara kanatti kan dhufame natti fakkaata. Gaafiin amma uummanni kaasaa jirus gaafiin anaafis gaafii ta'u lammaan garas dhaquun federaala akka cimsu shakkiin hin jiru. Lammaan garas dhaquun qalbiin isaatiif hojiin isaa hiramuu dhabee humna guutuudhaan Abiyyi hojii akka dhaabatu gochuun gaariidha. Miidhaa waan qabu miti garasiin. Oromiyaan irratti already dhugaa yoo jenne uummanni Oromoo lammumaa jecha obse malee Oromiyaa keessatti bulchiinsi baay'ee laamshee jira. Tajaajilli kennan isaan jiru. Hojiin mootummaa hojjetamaa jiru baay'ee rakkisaadha. Haala kana fooyyessanii tajaajila sanirra fooyyee bulchiinsa sanirra fooyyee kennuun ni danda'ama. Shimallis nama caa'umsa kana keessa ture warra tiim lammaa keessatti mul'ataa ture nama dargaggeessa nama muummee ministeeraa biras ji'oota darban kanatti ture muuxannoo fudhatee jedhameeti kan hin abdatamu garuu annoon kwaantitiidha. Dandeettii akkamii qabaa bakka lammaa bu'uu qofa osoo hin ta'in lammaa caalee argamuu danda'udha qaba. Hojii lammaan ji'oota 6 dabre kana keessatti hojjete yoon caalin baay'ee itti ulfaata jechuudha. Kanaaf Shimallis bakka san bu'ee hojii kana bakka gahuu ni danda'a kan jedhu baay'ee rakkisaadha jechuudha uummataaf. Garuu wanti beekamuu qabu waggaa lama dura Abiyyi namni hin beeku lammaanis hin beeku
namoonni hoggaas bayan hiree argatan waan gaggaarii hojjechuu danda'an. Ammatti garuu shakkiin uummatarraa laaftutti waan kaatu natti fakkaatu yoo saffisaan Shimallis tiima cimaa qopheessee tajaajila kenniinsa daddaffiin kennu yoo kan eegalu taate malee aariin lammaan ka'urraa amma uumame kun gara abdii kutannaaf gara dallansuutti cehee Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti uummata Oromoo kakaasuu danda'a jeen sodaadha. Asuma wal qabsiisee gaafum atam deebifte tanaa wal qabsiisee lammaanii haawun isaa iddoon sun nu barbaachifti gaarii taate khataatuuti immoo sodaan guddoon jiraachuu jirtu mucaan kun akkuma reeffatillee kaafte ekspiriyaansii naannoo tanatti baay'een qabu namooti inni marfame argamuun sunini warrum durisu waan ta'aniif haak godhu danda'anii soda jettu jira. So kanirratti maal godhu qabanii jedhan. Wal beetan naman sirritti hin beekne irratti yaada kennachuun baay'ee natti ulfaata. Nama hojiidhaan madaalteeti kan nama waggaa dura ol ba'u qeequllee nama rakkisa. Lammaani amma nan argaa tokko tokko Ministeerri Haajaa Alaa godhuun lammaafuma waan dabaloon jiru dhugaa dubbanne akka dhuunfatti gadi irraachuudha. Ministeerri Haajaa Alaa ta'uun isa demotion dhugaa yoo gaafanne. Haa ta'u wanni achi ta'eef I think tokkoffaa gama security sector irratti muuxannoo qabuuf akka gargaaruu fi lammaffaa kaabinee federaalaa keessa taa'ee akka abii gargaaruuf garasitti akka fidame natti fakkaatatti mul'ata. Gara Oromiyaatti garuu deebii gaafilee deebii hin qabne hedduu jira. Humna amma jiruun kaabinee amma jiruun hagamta akka deemuu danda'anii kan jiru shakkisiisadha jechuudha. Haa taatu namni kun dargaggeessa jara wajjinis tutturee jira isaan wajjin hoggoossadeen dabran kanatti waliin ture yaada isaanii sheer godha san bira dabree garuu namoota muuxannoo qaban namoota beekumsa qaban of biratti hammate baay'ee ODP qofa irraa miti warra Oromiyaa akkasitti bulchuu hin danda'amu. Mormitoota irraa isaa taatu bakka adda addaatti namoota ciccimoo fidatee of jaaree yoo ka fuuldura deemuu danda'u taate bu'aa buusuu danda'a. Haa taatu garuu har'a muummicha ministeera Itoophiyaa ta'urra pirezidantii Oromiyaa ta'utu irra ulfaata. Baay'ee ulfaatadha. Maaliif expectationiin uummanni kun waggaa 5 qabsaa'ee waggaa 5 kana keessatti bu'aan buuseedhee waggaa tokko immoo obsee eegee jira. Waggaa tokko amma booda obsuun baay'ee isa rakkisa. Lammaffaa waggaa 5 yeroo qabsaa'etti hojii isaa diinagdee isaa waan baay'ee dhiisee waan tureef rakkinni diinagdee rakkinni hawaasummaa baay'ee jira jechuudha. Kana hundaan gammaa obsee jira. Lammaaf obse lammaan irraa kanan obsuu natti fakkaatu nama na taasisa. Kanaaf reefuu hoggaan barreessu Shimallisiin ba'a guddatu gaara tabba guddaarra dheera irratti kenname. Sallaalee chaalenjii ba'aa irra jiru sallaalee murannoo sabboonummaa amanamummaa cimaa kan mataa ofii akkasumas namoota isa wajjin dalaguu danda'an of biraan yoo kaabineetti kan fidee kan deemu taate irraa ana jenneeti kan abdannu garuu shakkiin guddaa jira. Mee daawwattoonni keenya bilbilaa jiru yaada isaanii haa fudhannuuti gara marii keenyatti aanutti kan walii wal qabsiisee wantoota jiranitti ceena. Hello. 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 Nagaa jirtu eenyu jennu isaanoo bilbiltan? Gaara muudamni akka mootummaa federaalaattis naannottis biyya kana keessa kennamee jira. Dhimma kana irratti yaadni isin kennuu barbaaddan maal inni? Dhimma kana irratti yaadni guddaan kennaa jiru akkuma dubbatamaa jiru irratti obbo Lammaan iddoo san ka'uun akka kennaatti xiqqoo baay'ee shakkeessidha. Maamilaa hamma ce'umsaa kana achi turuu qaba. Dhimma wadhabbiilee akka dhiira koolee naannoo keenya keessa jiru qabaateeti. Itti fufa dhagaan jira itti fufa. Itti fufa dhaggeeffataan jira itti fufa. Itti fufa. Bilbilli daawwataa keenyaa nu jala citee jira. Daawwattoonni biraas nu bilbilanii jirani. Hello jennu. Hello. Mee gaara yaada nu kennuuf nu bilbiltanii jirtan dhimma muudama sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannoo taasisan biyya kana keessa kennameeti jira. Dhimma kana irratti yaadni keessan mee maal inni? Ani gaafin qabaa gaafin Oromiyaa yeroo ammaa kanatti kaabaa fi bahaan waraabeyyiin afaan itti bananii waan jiraniif obbo Lammaan achirraa kaafamuun akkamitti ilaaltan jechuun haaraan gaafatu barbaade. Gurbaan waan Shimallis ammoo amma sabboonummaan isaa akkamii
muuxannoon isaa akkasami jee gaafachuu barbaade. Hayyee. Kanumaati kanarratti akka nu ibsu. Yaada nu kennitaniif galatoomaa isiniin jenna. Egaa akkuma yaadonni garaagaraa kaa jiran yaadni harka hedduun waan sodaa pireezidaan lammaan naannoo irraa yookaan haala lamma keessa jiru ce'umsa goolama siyaasaa garaagaraatu jira. Kana waliin wal qabatee akka naannoo Oromiyaatti immoo akkuma sila kaafnes naannoo bal'aadha. Naannoo immoo bakka argama isaatii waliin wal qabatee biyya kana keessatti wantoota hedduutu deemaa jira. Dhimma kana waliin wal qabatee sodaa guddaatu kaasaa jira. Kana waliin wal qabatee waan tokkoon si gaafachuu barbaade. Obbo Shimallis Abdiisaa miseensa caffee Oromiyaa miti. Pireezidaantii itti aanaa naannichaa isaaniiti egaa kan muudamani. Karaa gubbaarratti akka gaafitti wanti namatti dhufu namni hanga Shimallisiin hojjechuu danda'u caffee sana keessa hin jiru jedhee sabdasama immoo waan isaas gubbaarratti nama hedduudhaaf akka gaafitti kan ka'aa ture. Kanarratti maal jettamee gaafii kana waliin qabsiifne? Addiin gaafii san jaruma doo gaafatanii gaarii naaf fakkaata. Wanni tokko aadeffamaa dhufaa jira biyya kanatti. Gaagama siyaasaa political crisis keessa waan jirruuf hojmaata keessaa bahamaa godhamaa jira. Dabratsiyoon karaa saaqee naaf fakkaata naannoo Tigraayitti. Sanbooda Taakkalaatu itti aane, sanbooda bakka hundatti wanni akkanaa kun Mustafaan itti aane. Namoota warra jiran keessa wayyaa jaamee garuu achi keessa fakkeenyaaf federaala keessaa taatu mana maree naannoo magaalotaa keessa jiraachuu dhabuurraa sadarkaa itti aanatti godhaa jiranii nama biraa dhabanitti isa godhanii natti fakkaatu. Akkanatti fakkaatutti guruppii tiim lammaa jedhamu san keessatti immoo tiim abii keessatti warra jiran keessaa warra soolid ta'e keessaa laalameet achi godhame. Akkuma reefu jeetti naman sirriitti hojiidhaan madaalee hin beeyne irratti yaada kennuun natti ulfaata. Kanaaf amma qeynee mogolee buusullee hin barbaadu. Faarseellee boodatti qaana'uu hin barbaadu. Wanni an jedhu garuu kana dhaggeeffachuu danda'uudha qaba. Shakkii guddaatu uumman is a doubt. Sarii namni beekuu dhaburraa dargaggeessa ta'uu isaatirraa muuxannoorraa waan adda addaarraa ka'ee shakkii anis shakkiin qaba namni uummannis shakkii qaba. Shakkii kana keessattuu lammaa bakka bu'ee dhufaa waan jiruuf riskii guddaa fudhatee jira hoggansi kun. Hoggansi abiifaalleen lammaffaalleen koreen isaanii riskii guddaa fudhatee jira. Seera cabsanii bakka sana yeroo muudanitti yoo hojjatee hojiidha isaan boonse tarkaanfiin isaanii sirrii waan ta'eef galata irraa argatu. Yoommoo haga silaa hojjechuu qabuun hojjetin bakka silaa ta'uu qabu yoo hin ta'in isaaf qofa osoo hin ta'in isaaniifillee kasaaraa uumuu danda'a jechuudha. Jaarmaa keessattuu rakkoo uumuu danda'a. Kanaaf amma Taakkalaa yoo fudhatte Finfinnee irratti gaafiin tokko itti ka'u seeraa ala dhufteedha. Haa ta'u xiqqoo wayyaa kan godhu amma tokko magaalaa keessatti waan sosocho'uuf afaan qabsiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf haala amma jiru kanaan gaafileen ka'an kun kan deebisuu danda'u Shimallis Abdiisaati hojiidhaan. Seerri cabellee miti jallatee haa jennu. Seerri jallatee bakka sana isa kaa'uu nan yaada bara dabre yeroo amma Abiy Lammaa yeroo jedhamutti lammaan kan hin taaneef paarlaamaa keessa waan hin jirreef immoo lakkii hin danda'ama jechaa turre. Ammas waan akkasitti dhufe. Kanaaf kun seerri reefu hin jetti Shimallis akka namatti nan beeka. Hojii isaa garuu sirriitti madaalee hin beeku. Atee bareeddi jennaan karaa kana dhufti jedhan. Torban itti aanu ji'a itti aanu madawaa akka durii miti biyya kanatti amma. Torban itti aanu ji'a itti aanutti hojjettee agarsiisuu baannan keessattuu uummanni already lammaan achirraa ka'utti aara qabu. Ka already waggaa tokkoo kana keessatti wanni nuti eeyne nuuf hin guutamne jedhee jiru. Yeroo laafaa siin kennu jechuudha. Baay'ee closely ilaala. Kan ammoo gaa hojiidhaan hawwiin ani qabu amman dandeetti amman beekumsa kiyyatti sinan gargaara. Namuu gargaaru qaba baay'ee. Alif Oromiyaa irratti Shimallis milkaa'uun milkaa'ina hundaafu. Inni laaffachuun laafina nutti fidaa jechuudha. Kanaaf saffisaan innis karra isaa banatee hamma danda'e guuza akkuma isin jee kaabinee cimaa walitti qabatee yoo ka deemu taate warra isa abdatee isarratti amantaa kaayatee isa muudellee qaanii silaa dhufuu danda'u jalaa baasuu danda'a jeetiin onni ijaa. Kanaaf ammoo
amma dandeenyetti rabbisin kadhannaa fi gargaaras. Hayyee mariin keenyatti fufamee guyyaa waaree wajji marsaalee hawaasaa irratti yaadota deeman walii wal qabatee yaadota hordofaa jirame yaadota gama marsaalee hawaasaatiin muudama har'a sadarkaa federaalaattis haa ta'u sadarkaa naannoottis haa ta'u sadarkaa immoo kan waajjira dhaabatti kennaman irratti namoonni yaadawwan garaagaraa yaadawwan nama kofalchiisan fa'aa kennamaa yaadawwan immoo serious ta'an garaagaraas kennamaa turan yaadota sana yaad gargaraa kennamu jira yaad kennaman keessa lamma wal qabate ammas lammaani raayyaattis biyya bira yoo deeme ammas raayyaattis biyya keessa jijjiirame sadarkaa hajiraatuuti malee raayyaan biyya uummata biratti amanamummaa isaa gammaatti shakkina lammaan dhufe waan sun hagam jijjiiruu danda'a jette yaadda kaan sunumaa wal qabsiise warri amma gaafumam reefu mallaseen kaasuni mucaan kun adoo cimaallee taatellee sadarkaa ittaana pirezidaantii jedhame caffee keessa nam filachuu maaliif dadhabanii nam caffee kee jirsunti nama nammoo maaliif akkas godhaniidha. Raayyaa ittisa biyyaa actually jijjiirama biyya kana keessatti dhufe keessa ka jijjiiramni guddaan dhufe raayyaa ittisa biyyaa keessatti natti fakkaata. Raayyaan garee tokkoon olaantummaan qabame sun gara hamma danda'ametti baalaans godhamuu danda'amee jira gubbaa amma gaditti. Amalli isaatis yoo taate guutuutti jijjiiramuu baatullee akka durii miti raayyaan ittisa biyyaa akka durii miti har'a dhugaa dubbachuu barbaachisa. Dhugaa uummanni godaannisa kaleessa qaburra naatoo kaleessa qaburra akkasumas immoo raayyaan ittisa biyyaa har'as bakkoota adda addaatitti hojii security hojjechaa waan jiruuf uummata walitti bu'aa waan jiruuf waan kaleessa uummata yaadachiisaa jira. Kanaaf hojiin ammallee hin gaafata. Akkuma reefsu hin jee lama raayyaa ministeera ittisa biyyaatiif waan fidan natti fakkaatu bakka dhabaniituma bakki isa probably isaan maltu isaa fi gadduunis kan maltu bakki ministeeruma nageenyaa sani maaliif federaal poolisiin achi jala jira intelligensiin achi jala jira kan maltuun perfectly lammaaf taati bakki sun lammaa yoon ta'in gadduuf taati turte achi geessuun garuu paartii keessatti daayinaamiksii maaliif paartiin afran waa qabaachuu qabu gubbarratti sanirraa xiqqoo foormulaa waan jalaa balleesseef raayyaa ittisa biyyaa irra taa'ee maaliif security irratti illee waan hojjechuu qabuuf achi godhamee garuu irra caalaa kaabinee keessatti hojii bulchiinsaa waliigalaa qabii akka gargaaruuf garas akka fidan natti fakkaata. Of course san jechuun hojii kaabinee biraa qofa hojjetee hojii militarii rifoormii gochuu haadhii sun jechuu miti wanni hojjetamuu qabu baay'ee jira. Militarii kana keessatti rifoormiin hojjetamuu qabu humna raayyaa kanaa cimsuu irratti amala isaa naamusa isaa guddisuu irratti wanti hojjetamuu qabu baay'ee maaliif jidduu kana kun argaa jirrutti hojiin nageenya biyya kanaa eegsisuu guddaan kan dur caalaa raayyaa ittisa biyyaa irratti kufaa jira jechuudha. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa dhaabbiidhaan hidhannoodhaan amalaan uf jijjiiree deemuu irratti hojiin barbaachisaa. Kanaaf lammaan garas dhufuun maaliif amantaan jiru lammaan jijjiirama kana keessatti shoora guddaa waan qabateef investmentii guddaa jijjiirama kanarraa waan qabuuf raayyaa ittisa biyyaa kana akkuma fakkeenyaaf poolisii oromiyaa jijjiiruu irratti lammaaf dachaasaan waan guddaa hojjetan amma amala yookiin immoo muuxannoo poolisii oromiyaa irratti hojjetamaa ture san yoo kan fidu taate raayyaa ittisa biyyaallee bifa poolisii oromiyaa ittiin jijjiiran sanii jijjiiruudhaaf ni danda'ama yaada jedhuun qaba sanillee hojjechuudhaaf ni danda'a lammaan yoo irratti fuulleffatu taate. Caffee keessatti maali ka jedhu sun dubbii jabdu nama biraatti dhabamee inni dhufee ka jedhu gaafii barbaa gurguddaa akkuma reefu jetti rabbii fi shimallistu isaan baasuuf ta'a. Shimallis hojii hojjetee hojii boonsaa hojjetee rakkoolee mul'atan furee yoo kan deemu taate tarkaanfiin isaanii sirrii akka ta'etti. Yoo immoo bakka silaa hojjechuu qabu bakka silaa gahuu qabu bakka silaa namni itti eegu gahuu baate paartii isaanii keessattuu rakkoo uumuu danda'a. Kanaaf hojii guddaa gaafii guddaadha gaafii mallattoo gaafii guddaadha jirti. Mee asirratti yaada daawwattoonni keenya yaadas gaafiiwwan garaagaraas kaasaa jiru kallattiin hirmaataa jiru yaada isaanii tokko fudhannee mee erga marii keenyatti taafufnu. Hello. Hello. Eenyu jennu eessaanuu bilbilaa jirtu? Egaa mee har'a akka biyya kanaatti sadarkaa federaalaattis muudamni kan kennamee jira sadarkaa naannoottis caffeen oromiyaa pirezidaantii taanaa naannichaa muudee jira. Kanarratti mee yaadni kee yaada qabdanii nuu kenna yoo gaafis qabaattan achumaan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad ana cinaa jira istiidiyoodha gaafachuus ni dandeessu itti fufaa.
Malli sabbiisaa kun dargaggeessaas ta'ee akkasuma hooggansa haarii amma beekee osoo jiru hojii isaa fuulduratti kan miidhagfatee osoo jiru. Inni immoo gama bulchiinsummaa amma dhufetti gama aangoo eega dhufetti akka yaada kiyyaatti jijjiiramni inni godhuu qabu keessaa tokko takka godinaalee irratti walqixxummaa godinaaleetti akkasumas hirmaannaa godinoota sirreessuu fi kaabinoota isaa sirriitti jijjiirama gaarii irra fiduutti osoo dalagee natti tola. Galatooma yaadannoo kennitaniif. Akkasuma gama dhumaatti Jawaar Mohaammed guyyaa boruu gama Jabuutii akka dhufu observeeshinii ni qaba kan irratti kani. Gaasa booda waliin dubbattu amma egaa mariin keenya dhimma muudamarraati kana isa kanarratti xiyyeeffannaa gaasa hoo garas sirfan akkaataa karoora isaaniitiin garas egaa dhufuun ni malu amma marii keenya isa kanaatti fufna. Namni haala ma keessa jiru biyyattiin keessa jirtu sodaachuudha kan keenyatti fakkaata. Obbo Lammaan ol deemuu isaanii gama tokkoon argitu faayidaadha qaba. Gama tokkoon immoo argitu naannoo Oromiyaa immoo probably ministeera muummee ta'anii poozishiniin cimaadha amma naannoo Oromiyaa bulchuu kana isa kanarratti egaa obbo Shimallis Abdiisaa dargaggeessaa kana waliin wal qabatee muuxannoo ga'umsa akka sanaa akkuma amma sulaayette egaa wantoota ammarra calqaba ta'anii qeequun hin barbaachisu hojiidhumaan ilaaluu barbaachisa yeroo muraasaa fi namnis gaaffilee kana kakkaasaa jira. Mee kana waliin wal qabatee amma hojiin ijoon akka hooggansatti gara hooggansaatti already dhufee jira. Maaltu hojjetamuu qaba? Priority maaltu kennamuu qaba? Keessattuu amma dubbiin gara siyaasarra afaaniin nama dubbachuun nama namni qoofee jira. Namni dubbii kana qoofee jira waan ta'eef gara gochaa barbaadaa jira waan ta'eef maal priority akkamii kennuutu amma barbaachisa? Manni keenya miliyootaan lakkaa'amu buqqa'ee jira. Maallaqni osoo baankii jiru gargaarsa argataa hin jiru jechuudha. Priority number 1 kanarratti hojjechuu danda'u qaba. Diinagdeen laaffatee jira. Dargaggeessi baay'een hojii keessa hin jiru. Kanaaf mootummaa federaalaa wajjinis hawaasa wajjinis ta'uudhaan hojii uumuu baannan dargaggeessi kun nyaachuuf deemaa jechuudha. San caalaa siyaasa tasgabbeessuu danda'uudha qaba. Siyaasa Oromiyaa ODP qofaan geggeessinaan hin hojjetu. Kanaaf paartilee mormitootaa wajjin haasaa nama dura jalqabee jidduutti dhaabate cimee haalli dhaabbileen mormitootaa hayyoonnis mootummaa kana amantaadhaan bira dhaabbatanii ceesisuu irratti gargaaran hojjetamuu danda'uudha qaba jechuudha. Dubbiin abaa wajjin eegalan goolabamuu qaba. Kun hundi waan fuulleffannaa guddaa qabu. Dhugaa kan siyaasaa waan inni kophaasaa hojjechuu danda'u miti waan lammaa fi biyyillee keessatti hirmaachuu qabani. Garuu caasaan bulchiinsaa Oromiyaa keessatti yeroo ammatti hojjechaa jira jechuu hin dandeenyu. Keessattuu ji'a sadeen kanatti qabsoo opiidiyootti deebisuudhaaf godhaa turan keessatti akka jirutti deebisanii laamsheessanii jiran amantaan uummanni qabullee irraa badee jira jechuudha. Kanaaf administrative efficiency fiduun dargaggeessaaf hojii uumuun qali modeen gaddaa isaan ture midhaan baay'een biyya kana keessatti Arsii Baaleetti kan oomishamu. Lafa Arsii Baalee keessaa gara 30% ga'u harka mootummaaf investeraa jira. Kana uummanni irraa re'ee lafti yeroo lammaffaaf maseena bulaa jirti jechuudha. Lafi kun akka qotamu gochuu yoo hin dandahin san jechuun oomishni Oromiyaa keessaa midhaanii bahu gara 30-40 hir'ataa jechuudha. Akka duritti qamadii alaa finna akka hin jenne doolaarri hin jiru. Wallagga barana buna hin galchine sababa jeequmsaatiin. Kanaaf uummanni naannoo sanii rakkoo diinagdee keessa seenuu deema. Diinagdeen Oromiyaa fi Itoophiyaas rakkoo keessa seenuu deema jechuudha. Kaleessa akkuma argaa jirtan qondaalota akka achi jiran hunda akkuma kaleessatti ilaalchaaf maal jechuudhaan hojii dhaabsanii jiranii bulchiinsi Wallaggaa militariidhaan kan bulaa jiru caalatti. Militariidhaan haala security to'achuu dandeessa. Bulchiinsa garuu bulchuu hin dandeessu. Military presence affects economic activity. Jiraachummaan isaanii tokko. Kanaaf command post Wallaggaa fi Gujii irra jirus kaasanii rakkoo walitti bu'iinsa achi jiru san fayyisanii Oromiyaa keessatti dalagaan diinagdeen hojiin akka deebi'ee hojjetu gochuun its priority. Kana yoo kan hin goone taate akkuma amma duraatitti ibidda dhaamsaa biizii taata ibidda dhaamsitaa ibidda bakka biraatti dhufaa san booda uummanni haalli itti deebi'ee inni keessa seenutu uumama jechuudha. Kanaaf hojii guddaatu isaan eeggata.
of course biiroo dhaabaa keessa jijjiirame tokko tokko dhufee san booda irratti himaa jechuu dandeenya. Kana kanaan wal qabatee hojii hamtuutu harka Shimallis bu'e. Garuu cimee yoo ka deemu taate akkuma dhaabbata isaa sanitti ciinnatee yoo ka deemu taate gaara guddaa kana ba'aa guddaa san baadhatee ooluma jeetiin abdadha. Mee yaada daawwattoota fudhannee gara marii keenyas ittuma fufnaa gama jijjiiran akkuma sila tuqxe gama dhaabaatiinis hooggantoota dhaabaa wal jijjiiruu tokkotu mul'ata. Mee yaada daawwataa keenya jalqabaa fudhanna. Hello. Eenyu jennu isaa nu bilbiltu? Hello. Dhagaan jiraatti fufaa? Dhagaan jiraatti fufaa? Itti fufaa yaada keessa. Itti fufaa. Maal inni dubbiinsa akka bakakkaati kan jettaniif titan kuni? Dubbiin kun akka bakakkaati maaliif jettanii? Jechuun jijjiiramni amma har'aan kana raawwatame kuni itti fufaa. Waan baay'ee jijjiirama amma har'aan kana raawwatame kana irratti nuti beektaa bakka kumaatu nutti bu'ee jenneeti ilaalla biiroo maal ta'e jenneeti garuu adeemsi ammaan kana deemu kun yoonii fi akka yaada keenyaatti jechuudha. Ani silaa namni gartee bikka kanarraa ka'uun lammaadhaa baay'ee nama fakkii garuu eegaa ta'ee hayyoonni sanyaas jabaa ija gartee bareeduudhaan waa hedduu arganii Shimallis obbo maal ta'e. Hello. Itti fufaa. Mee yaada gaarra pirezidaantii ittaanaa naannoo Oromiyaa ta'anii obbo Shimallis Abdiisaa muudamanii jiru kanarratti yaada qabdu? Yaanni nan qabu beektaa dubbiin hoggaanis dhageenyu dura akka waan bakakkaan nutti buuteeti. Baay'ee nu rifachiiftee duraan amma keenyaaf waan baay'ee arguu isaaniiti gadi ilaalan baay'eedhaatu jira. Amma ani gaafiin gartee ani qabuu fi gaafii takkaa fi yaadaan qaba. Itti fufaa. Gaafiin nan qabu obbo Johaar irraayi. Dubbii tana gadi fageenyaan qajeellotti immoo akkuma ammaan kana ulfaa jiran kanatti gadi fageenyaan yoo qalbii keenyaa fi uummata Oromootti illee walumaanuu daarekshinii bareedaarra yoo isaan nun kaa'in baay'ee keessa keenyaas akka malatti akka biraan nutti ta'ee jira. Garuu eega wanti kun ta'ee amma Shimallis Abdiisaadhaa nama yaada illee irra kennachuu danda'u jeebee ta'a. Gaariidha. Isa kanaaf yaadni nan qabu. Jijjiiramni kun caasaalee duraan jirtu caasaalee ala musibee jalarraa eegaltee ilaa gubbaadhaan waan jiru san guutuu kaasee namuu bakkuma silaa isiin dubbiin barbaaddu nama gartee bakka san barbaadu bakka saniif kaa'udha. Hikmaadha jechuun ogummaadha jechuun jaan hayyoominni waan takka bakka isiidhaan maltu haayuudhaatitu hayyummaadhaa jaan. Saniifuu Shimallis hayyummaadhaan waan gandaalee rakkoo teenya nama bakka isaan malu namuutu bakka isaa kaayuudha qabu. Yoonii fi dafee waan kanaan hundaa'e akkuma gartee ammaan tanaaf bilisa kan jiraa egaa jiru kana kan lubbuun argina nuti yeroo maaltu ta'u deema. Saniifuu guyyaa har'a amma egaa hanga irra beerraa guyyaa borurraa eegalee bilisummaa san ijaan isarratti arguu qabnaa jechuudha. Caasaa guutuun diigee guututti ijaaruu qaba nama takkaa gobaan wanti kun hudduun madaan qabne ka gartee bikka fedhiyootaa illee bikka hundattuu uummata biratti himatamu. Saniifuu itti yaaduu qaba. Godinarra warra jiru warra naannoo Oromiyaa addaarra jiran warra gajeellotti dhiiga kuutuu baranii ammallee jaraa wajjin dhiiga kuutaa jiran adaraa rabbii gurbaa kana qaceelloon nurraatti hima akka uummata san cufaa'u yeroo gabaabdutti kaasee qeeroon guutuu dhabnee waa beeku. Isinilleen akkuma jirtan sanitti gargaaraa cinaa dhaabbaddaa hayyoonni qilxu cinaa dhaabbatu nutilleen akka dandeenyu namutu miidhee cinaa dhaabbanna akkasitti yooni fara sanitti hin deebi malee caasaalee alamuuti meedhaa ibdalaa yaatu qabaan irratti hima tachitti tana gurra isaatti dhagaa. Adaraa rabbi Sheekh Bareeddin Jaamaa galatoomaa isiniin jaalata. Yaada nuu kennitaniif galatoomaa isiniin jenna. Egaa caasaan akka namni dhuftuu Sudaan kan qabaa ture garasitti dhufaa jira gamariin keenyas garasitti dhufaa jira muudama walii wal qabatee sadarkaa sila tuttuqxee turte sadarkaa gubbaadha hanga gadiitti dhaabatu muuda.
muudama kana har'a gubbaara odeeffannoon dhagaa jiru. Obbo Addisuu Araggaa bakka Dooktar Alamuu Simee bu'aan waan jedhu dhageenya kanarratti mee yaadas nu kenniti walumaa galatti mee akkaataa caasifama waliigala isaatii itti deebina. Mee har'a Dooktar Alamuu bakka Dooktar Alamuu Simee kana Obbo Addisuu Araggaa bu'aan kanarratti waan jettanii? Waliin qabne illee asumaan gaafa dharmaan gaafiin natti dachuu jirti. Gaafiin jalqaba ODP'n yeroo baay'ee gooftaan kennaa uummata kennaa jettee deddeebiftee nutti hima turte murtee gugurdoo uummata akkana kan yeroo dabarsisutti uummata Oromoon beeksifne kan akkamitti ilaaltaa jedhan. Gaafiin lamaffaa dhimma nageenya buusuu kasan jalqabdan keessatti akkuma duraan nutti himtetti namootni haarseenanii waan sun borcaa turan aangoorraa ka'uu dhaga'uu jirra. Armaanachi dhimsunirra maal laaltanii? Gaafii lamaffaa kaan dhimmum lammaa sun wal qabate lamma sirrumatti iddoo isa sun dhabsiisanii nam dhibee bakka buusuu barbaadaniiti moo waan dhiyoo tana Suudaan keessatti asun sodaatanii achi ol butaniidha kan sadee wal taansimee deebisi. Wanni Suudaan ammas hin jiru. Wanni akkasii amma hin jiru. Kan waajjira dhaabaa keessatti dhugaa yoo kadhibanu taate ji'oota 5 dabreef erga Jimmaa as maqaa ODP baafatanii gochaan garuu OPDOdha kan turan. Hojii diigumsaa kan hojjetaa turan. Namoota haaromsaan lamma amananii dhufan hedduu harcaasaa doorsiisaati kan turan. Waajjirri dhaaba sirriitti hojjechaa ture yoo jenne waan baay'ee wal kaafne natti fakkaatu. Of course itti gaafatamummaa yeroo sanitti fudhatamuu kan qabu Alamuudha. Kan ammoo qabatamaanis wajjin hojjedhe waan hin argeef waan dhaaba kana baay'ee miidhe waan amantaa uummanni dhaaba kanarratti bifa haaraan dhaaba waggaa 25 uummata cunqursaa saamsisaa ture bifa haaraan uummanni amantaa kennuun waan xiqqaaf isa walammaa kan kana godhan suni goodwill uummanni kenneef san baay'ee kan sharashare baay'ee kan miidhe ture jechuudha. Maaliif namni baay'een waajjira dhaabaa akka laafaatti ilaalan akka caaseffama Ihaadegitti seera ala baay'ee akka hojimaata Ihaadegitti keessattuu naannoo irratti hojiin baay'een kan hojjetamu waajjira dhaabatti. Muudamni hojiin baay'een sadarkaa dhaabatitti kan hojjetamu jechuudha. Keessattuu muudamni aanaa, muudamni naannoo hedduun achirraa waan hojjetamuuf hojii bulchiinsaa tarii siviil sarvaantiin kaabinee keessa jiran farramuu bira sadarkaan dabarreetti kan jiran sadarkaa oliitittuu sodaatamaa ture jechuudha. Kanaaf sun dhaabicha gara duubatti kan deebisee fi kun immoo Oromiyaa irratti dhiibbaa guddaa kan godhe hojiilee hedduudhaaf gufuu kan ta'edha. Alamuun achirraa kaafamuun murteessaa ture. Addisuun caaseffama kana wajjin ture amma tokkos nan beeka. Waa barate jedhee hin abdadha. Adeemsi amma booda Oromiyaa ka bulchu sabboonummaa Oromoo firoomfatee malee sabboonummaa Oromoo jibbisiifatee abadan hin danda'amu. Lammaffaa dhaabbilee Oromoo jiran ufitti hammatee malee alagoomsee akka kaleessatitti namni kan muudamu paartii looyalitiidhaan amanamummaa paartiitiin that is been defeated beektaa namni maaliif akka galuu fi dhabe hin galu. Democratic centralism defeated ta'ee kufee kosii keessatti gatamee jira. Waan kosii keessatti gatame futtee uummata kanaan sufuu hin dandeessu jechuudha. Amma booda yeroo hundoonan jedhuun OPDO rabaatii ODP lammaatti akkaataa lammaan uummata dhiyaataa ture. Dhugaa Oromoo dhugeeffachaa, sabboonummaa Oromoo ofitti fudhachaa, namoota aantummaa sabaa qaban uummata biratti dhageettii qaban ofitti qabaa, namoota hannaa fi waan adda addaatiin jibbaman ofirraa fageessaa, dargaggeessa kana qeerroo kana ofitti hammachaa, ofitti galchaa bifa haaraan dhalachaa yoo deeman taate malee ta kaleessa Itoophiyaan kaleessa abadan hin deebitu. OPDO'n kaleessa abaddan Oromiyaa keessa hin deebitu. Kanaaf Alamuunis asiin kaasoonis galee jira. Dargaggoota lammaa jaltu waan baay'ee baratan jedheetiin abdadha. Garuu lammuu hammeenya shira Alamuu jalatti dhufe sana dhiisanii paartii kana bifa haaraan deebisanii akkaataa yeroo Abiyyiif lammaan Oromiyaa irra turan san itti deemamaa turetti yoo ka deeman taate Shimallisis gargaaruu danda'an. Shimallisis Addisuunis Kaasaahuunis tiima tokko keessa waan jiraniif tiimworkii cimaa walii godhanii walii dubbisanii yoo ka deeman taate bu'aa buusan. Karaa garuu Alamuun irra deemaa turetti deebineet akka kaleessatitti bulchiinsaaf caasaa paartiif amanamtee amanamuu dhabdee anaaf amanamtee amanamuu dhabdeedha yoo ka deeman taate umrii mootummaa kanaatii fi umrii paartii kanaa gabaabsu natti fakkaata. Mee yaada daawwattoota fudhannee marii keenya itti fufnaa. Hello. Eenyu jennu isaan bilbiltu?
Mee yaadni qabdan maal inni mee muudama irratti keessattuu immoo maal irraa eegdu mee maal akka hojjetan feetu? Yaadni nan qabu akka jechuun Lammaa Magarsaatti imaanaa uummanni irra kaayyatee irra jira garuu dhimma kana osoo Oromiyaa waraabeyyiin hedduun gara hedduudhaan afaan bantee eeggachuu jirtu bakka san gadhiisee deemu. Bilbilli daawwataa keenya asii nu bilbilanii gargar citee jira namni biraa bilbilee jira. Hello 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 eenyu jennu eessaa nu bilbilaa jirtu? Nagaa jirtu eenyu jennu eessaa nu bilbiltu? Mee yaadni nu kennu barbaaddan maal inni yaada keessan nu kenna gabaabsaati? Yaadni nani qabu itti fufaa dhaggeeffataa jirra itti fufaa. Yeroo irraa kana obbolammaa gara federaalaa geessuun maaliif barbaachistee irratti barbaadamne kan jedhu. Hello. Bilbilli daawwataa keenya qulqullina hin qabu marii keenya itti fufnaa mee namoonni biraas bilbilaa jiru daawwattoonni keenya biraati. Hello. Gara Facebook deebinee akkasii osaan kaarraan ciccitan amma Dr. Alamuu Simee wal qabsiisanii gaafiin tokko dhufte jirti. Dr. Alamuun bu'ee dhageenne ardi immoo meeteekitti aangoo dhibii kennaniif jedhanii meeteek odiitii jaarsi duraan hojjete odii tolchuuf deemoo maal hojjetaa jedhani. Maraatanii meeteekii warra meeteekii wajjin hidhaa seene yoo taate dhuga warra meeteekii wajjin warra qaalitti bakka jiran san yoo kadhaqu taate malee maraatanii meeteekii hin geessan yoo orma ofitti kufalchiisuu barbaadan taate malee kanaaf waan konfirma ta'e natti fakkaatu garuu namni waan akkasii yaade bad joke. Kanumaan wal qabsiisa caasaanii walumaan haadha turre sun inni agammaatti wanni hin jenne addisuufiyyuu jijjiiram dhiisiisaafiyyuu riskii guddoo mee garee nam dhuftu suniyyuu gareen tun lamaanii caasaa warqan keessa akkamiin dhiittee badoon deetteedhaan soda guddoo qabnaa liqinfamteedhaan sodaachuu jira. Alamuun namoota lamaan harcaase almost akkuma jiru deebisee jechuu dandeessa. Alamuu qofaa miti beekii tokkumatti quba qabaa jirra malee dubbiin keessi bal'oo namoonni nama ajjeesan hidhamuu qaban liistiin erginaaf namoonni biyya saamaa turan Harargeen Wallaggi Booranni Shimalaan ofirraa aree yoo xiqqaate fuula ummataa duraaf maqanii aangoo irraa bu'uu danda'udha qaban yaa sooqiddaa yaa mole ifii jettu mi'a yookaan si darbanii miti si caccabsa Oromoon ODP'n kana beekuu danda'udha qabdi. ODP'n akka paartiitti deebitee turuu yoo barbaadu taate ce'umsa kanas bakkaan gahuu yoo barbaadu taate hattoota uummanni of keessaa ari'an of keessaa ari'uu danda'udha qabdi. Akkuma jirutti waajjira dhaabaa Finfinnee kana keessa ammoo nutti kaa warri Amaara akka nama wayyaa qabu miti nama Salaalee ofirraa ari'e nama Harargeen ofirraa ari'e nama Booran Gujiin ofirraa ari'eetu asitti guutamee jira beekta. Kana harcaasuu qaban. Qoosatti jiran beekta gara tokkotti. Qeerroon kuni wayyaanee irraa ari'ee bilisaa isaan baasee aangoo walabummaadhaan akka qabatan isaan taasise. Qeerroo kanaaf ufitti galchanii hojii yoo kan kennaniif taate malee kan hojjechiisan yoo taate maaliif mi'aa waan kana waan beekuuf. Namichi kaleessa hataa ture. Cehumsi gara dimokiraasiitti gara iftoominaatti gara mootummaa uummataatti godhamu isa miidha malee hin fayyadu. Maaliif boru seeraaf dhiyaata? Waan nyaatee saniif rakkata, waan nyaate saniif itti gaafatamuudhaaf ta'a. Sababa kanaaf warra hattoota ta'e, warra yakka hojjetaa ture, warra mataan isaanii wayyaanome ufitti deebifnaan uummataan addaan bahaa deeman jechuudha. Kanammoo arguu danda'an natti fakkaata. Walga'iin Deengaddaa Adaamaa irratti godhames, walga'ii bakka adda addaa godhamettis wanni ifatti mul'ate miseensonni isaaniitu kanan fudhatan. Abadan Oromiyaa keessatti akka kaleessatitti hidhati ilaalcha kanaa qabda paartii keenyaaf amanamaa miti kanaaf hojiin argattu jedhamaa deemuun sun hin danda'amu. Obsa qeerroo kanallee osoo wanni gochuu baatanii utubaan haga dhiiban qabaa haga dhiisan qaba jan beekta. Haala amma deeman kana hin danda'an. Shimallisis akka pireezidentiititti
addisuun faanis akka waajjira dhaabaatitti taa'anii yaaduu danda'uu qaban. Uummata Oromoo wajjin deemuu barbaadan taate waan uummanni Oromoo barbaadu hojjechuudha. Sabboonummaa Oromoo ofitti qabachuu, sabboonummaa Oromoo tuttuqqaan godhamtu dhaabbachuu danda'uu qabdi. Nama ilaalchan gosaan naannoon qoqqoodu faashina ta'e beektaa ji'a sadeen dabre kana keessatti akka mootummaatti osoo hin ta'in akka murnaatitti dalagamaa kan ture. Sunillee hin ta'u. Mootummaan akka mootummaatti act godhuu danda'uu qaba jechuudha. Sadarkaa federaalitti illee kana gochuu danda'uu qaban. Kanaaf balaa oppidootti deebi'uu alamuudhaan isaanitti dhufe san isa wajjin ofirraa darbanii bifa haaraan abdii uummanni akka ODP isaanitti kenne san bakkaan gahuu irratti fuulleffachuu danda'uu qabanii. Yoo kasan godhan taate ammallee hiree xiqqoo qabanii yoo san hin goone garuu akkuma alamuutetti isaanillee taraa isaanii eeggatanii kutu. Mee yaada daawwataa tokko haa fudhannuuti gara marii keenyatti gara goola buutti dhufaa jirraatti deebina. Helolo. Eenyu jennu isaa nu bilbiltani? Cufa jedheen. Yaada keessa mee gabaabsaati muudama irratti nu kenna. Cufa jedheen bira. Hello. Televizyinii keessan obbo Cinaadhaa cufaa. Tole. Yaada ni qabu. Itti fufaa televizyinii irraa garuu fagaadhaa. Tole. Yaada ni qabu muudamni har'a takkaayyuu sirrii miti. Maaliif sirrii miti jettamee yaada keessa mee nutti himaa? Bakki daawwataan keenya jiru bakka xiqqoo jeequmsa qabu fakkaata. Mariin keenya mee namni biraa bilbilee jira. Hello. Eenyu jennu isaan bilbiltan? Ani biyya Kurdistaan turaan bilbilaa asuudhumaan gara yaada kun hin dabarsaa. Itti fufaa. Yaadi ani qabu anaaf akka uumaa tokkotti guyyaan akka guyyaa taatee gaddaa kana jechuun wanti namni har'a Oromiyaa irratti muudame hojii isaa wanti madaallee ammaa beeknu hin jiru garuu fuulduratti hojii isaatiin madaaluun akkuma jirutti ta'ee Lammaa Magarsaa bakka amma itti muudaman kanatti dhugaa dubbachuuf bakki sun dhuguma aangoodhaayi dhuguma uummata Oromoo tajaajiluudhaaf kallattiidhaan uummata Oromootiif bu'aa buusuudhaaf bakki kun dhuguma ni fayyadaayi. Maaliifi jiroota ja'an darban kana keessatti bakka sanatti namni lama muudamee ture. Mootummaa maqaa isaatii dubartii sinillee bakka sanatti muudamanii turanii uummanni kun namoonni bakka sanatti muudaman kun lamaanuu sagalee isaanii dhageenyee sun deemu jechuudha. Akka seera biyya Itoophiyaa kanaatti immoo raayyaan ittisa biyyaa kallattiidhaan kan hoogganamu Dooktar Abiyyiidhaan jechuudha. So amma sababii kanaatiif amma obbo Lammaa Magarsaan bakka kanatti dhuguma wanti kun aangoorraa ari'anii alatti alaala baasuudha moo shakkii uummata keessa jiruu fi shakkii nu keessa illee jiru. Aangoodhaan ala ari'anii baasuudha moo wanti kun dhuguma hojiidhaaf bakka kanatti lammaa geessan wanti jiru wanti jedhutti yaada keenya keessa jira. Baay'ee nu dubbisaan jira baay'ee yaaddu illee nuti jira jechuudha guyyaan kun nuufi. Hayyee gara yaada mee muudama pirezidaantii taanaa naannoo Oromiyaa ta'anii kan muudaman obbo Shimallis Abdiisaati kanarratti mee maal jettu mee yaada keessani maalirraa eegdus mee olma qaba nutti himaa? Obbo Shimallis Abdiisaatti amma ammaan duraatti hoogganni akka dhuunfaa kututti wanti ani hoogganni naannoo Oromiyaa irraa kan barbaadu nama hojii gaarii hojjeteera osoo hojjeteera. Nama hoogganni naannoo Oromiyaa irra jiru sabboonummaa qofa osoo hin taane kallattiidhaan kan inni barbaadu sabboonummaa qofa osoo hin taane nama onnee qabu nama onneen isaa jabaataa ta'e jechuudha. Rakkoon kallattii garaagaraatiin achirratti xiyyeeffatanii jiru nama sirriitti onnee qabuu fi nama jechaaf gochi garanaa itti dhufu karaarraa maqsuu hin dandeenye ta'uu danda'u qaba. Namni kun immoo qormaata kana keessa hin darbaas hin darbuun waan gara fuulduraatti ilaalluu ta'a. Gabaabumatti dhiifama guddaatti gaafachaa obbo Jawaar Mohammadiin Oromiyaa godinoota lama godina Iluu Abbaa Booriif godina Bunnoo Beddellee maaliif yoo irraanfattee nuti garuu baay'ee si jaallanne yoo ati illee nu jaalanne waan jedhu kana kun jaansa koo biraan nagahee dhiifama si gaafachaa yaada koo xumureera galatu. Hayyee galatoomaa isiniin jenna gara godina Iluu Abbaa Booraa maaliif gara keenyaan dhufne siin jechaa jiru asumaanii gara siisee maaltaa jedhee tananii abdadha. Mee marii keenya gara goola buutti fidaa jira walii galatti amma tibba kana adda wayinis walgahii taa'ee ture walgahii mana marii taa'amee ture walgahii mana marii kanarratti akkuma
wanna murtii cimaatu darba jedhameti eegamaa ture. Ibsi ba'e garuu ibsuutuma wal fakkaataa kana dura argamaa ture jedhamee namoonni hedduun kan qeeqaa jiranii kan irratti inni kan waliif wal qabsiifnee muudamarraa waliinis wanni wal qabatu qaba adeemsicha irratti gara gola bootti dhufna waan ta'eef. Kanuma yaadumatam kaaftee wal qabate ibsa kennam sun irratti waan nuti qaakee jira jechin fakkaan tokko isaan itti fayyadam beeraawi beertanyinnaati min xabbaa beertanyinnaat waan jedhe irra barreessanii jiranii eenyutu quuftaate wanni sun nuun galla akkamitti ilaaltaa jedhan. Kaan lammeessoon ammoo Oromoon tunin adoo gaafii hedduu qabnu gaafiin teennuu deebitii adoo jennuun obbo Lammaa Magarsaatiif jecha siif jecha yeroo baay'ee obsine gaafiin teen sun adoo deebiin argatin aftee jirti ammas warruma bu'ee yookaan kor kanaaf harka dhaanmoo gaafii Oromoo irratti xiyyeeffannaa gargar wallaa lagoomi teennaa jedhan. Gara walga'iin Adwaawii wanni ajandaa lama gurguddaan irratti baratan ajandaa filannooti. Ijatti baastan jee malee ajandaa filannootii fi ajandaa walitti makamuuti. Akkan dhageetti lachuu irrattuu kompromaayiz ga'anii kafitanii dhimmi walitti makamuu akka turu murtaa'e dhimmi filannoo irratti illee yaada kaantu jira. Filannoo dabarsuu yaada jawutu ka'inatti fakkaata. Of eeggannoo cimaa godhuu danda'u qaban. Filannoo Burtukaan Miidhagsaas boordii filannootirraa yaada akkasii dhiyeessite. Filannoo dabarsuu dhabuun murtii PRDFis miti murtii boordii filannootillee miti. Aangoo karaa hin qaban akka yaadatti dhiyeessuu danda'an kan murteessuu hin danda'an. Akka durii miti jechuudha. Paarlamaa Itoophiyaatti kan dabarsu paarlamaan Itoophiyaatu marii uummataa akkasumas waliigaltee mormitootaatiin alatti filannoo kana hin dabarsinoo rakkoo seenan. Filannoo kana dabarsinaan keessattuu hayyama oppositionii yookiin warra mormitoota alatti yoo dabarsan taate gaagama guddaa keessa galchuu danda'an. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhuu qaban. Jechuun achi keessatti fayyadaman yeroo tokko takka harka wal dhoohiti. Biyya kana keessatti rakkoo sabummaa finxaaleeyyiitu rakkoo nutti uume outsourcing akka waan ofii waan wayyii ta'anitti akka waan isaan kana keessa hin jirretti amma maal jedhan fakkeenya humnoonni tokko tokko jedhan humnoonni tokko tokko kan jijjiirama kana fashaalsuu barbaadan achuma isaa wajjin taa'u jiran humnoonni sabboonummaa finxaaleeyyii qaban achuma keessa jiran garuu isaanis finxaaleessi isaanii ala jira ka nagaa biyya kanaa booressee ce'umsa kanas fashaalsuu barbaadu ala jira achi keessa akka waan jirretti achuma keessa ummanni biyya kanaa nagaa qaba. Yoo sammuun walitti goe mataa miil wal dhiitu eegala beekta rakkoo isaan keessa jirtutu gara gadiititti akkuma waan deeggarsa jechaa turetti har'a paartileen kun waliin jiranii dhiisi biyya tokko keessa jiraniyyuu sadarkaa ittiin shakkitu keessa geessee jirta jechuudha. Kanaaf yaaddoon isaanii achi keessatti jechuun fayyadaman tokko rakkoo jechuun sabboonummaa finxaaleessa ta'e likkii malee deeme miidhaan fidu jechuu miti. Garuu baaddaa simptom konfliktiin ilaalchi adda addaa walitti wacuun amma sooshaal miidiyaa illee baay'ee abaaran. Bakka manni hin jirre bakka ibiddi hin jirre waan aaru beekta. Sooshaal miidiyaan waan hin jirre gadi baaseen deemuun inwaa'u dadhabina buleeyyiin siyaasaa biyya kanaa hoggan siyaasaa biyya kanaa walitti dhufee daandii waloo roodmaappii waloo qopheessuu dhabuutu gara gadiitti dhufaa jira jechuudha. Ammas yoo taate muudama irraa kana qofaa rakkoo kana keessaa baane hojii danda'u goora qaban. Tokkoffaa bulchiinsi naannootii federaalaa hundi waliin tarkaanfatu akka danda'utti haala mijeessuu barbaachisan. Waliin akka tarkaanfatuutti immoo haala isaan dhufanii wal jala hoofulee malammaa fi gadduun dhufuun waan san qindeessuu irratti hin gargaara jedhee tan abdadha. Haalli pirezidaantoonni bulchiinsonni naannoo fi mootummaa federaalaa wal jidduutti naannolee waliin mootummaa federaalaa waliinis haalli isaan bulchiinsa guyya guyyaa security guyya guyyaa waliin adeemsisan san qofa osoo hin ta'in immoo ce'umsa kana paartiin biyya bulchu qofa ceesisuu hin danda'u. Ce'umsi kun haga ammaa roodmaappiin qabu haaran malee haga ammaa kallattii akeeka taayimlaayinii ifa ta'e hin qabu. Kanaaf mormitoota wajjiinis kooda kondaaktii amma goggodhan bareeda san qofa miti. Dhimmoota gurguddoo biyya kanaa irratti mormitoota fayyoota wajjiin gatta'anii biyya kana akkamitti ceesifna. Ajandaa kumtu yoom dhufuu qaba kan jedhu irratti walii galamee kaawunsilii wayii tokko uummatanii yoo waliin deeman taate malee
haga feete ministeerota jijjiiraa oolteef rakkoo kana keessaa hin baatu kana sirriitti irratti fuullefatanii deemuu qaban natti fakkaata. Agiyoomi teennaa jedhan sunoo gaafii lammeessoon wanni Oromiyaa cuftee hayyuu dagatamtee gaafii nu gaafanna adoo eenyu adoo gaafa boonnu gurnu muranii harree ta'uu jirre eegilan maalleen ka'e gaafiin teen dhidhiin buutee jedhan maal jetta agiyoomi ennaa sirratti. Gaafii jajjabduu beektaa sun anillee dheesseetiin jala ba'u ka'e lammaan dheessee Oromiyaa irraa federaala seene anfa bakka dhayu mooji malee ummanni kun obsa qaba beektaa ummanni akka uummata Oromoo obsa qabu hin jiru. Waggaa 150 cunqurfamee waggaa afran kana ciniinsaan ta'e falmee warra meeshaa diinaa ta'e isa rakkisaa ture aangoo irratti baasee waggaa tokko obsee fi ta'aa jira jechuudha. Rakkoo diinagdee hamaa keessa jira uummanni keenya. Rakkoo amma galma hunda yookaan amma ol gahii dhaqu warri kantiibaa kuni dargaggeessa jiru kuni namni kudhan hojiin qabu siin jaan. Garuu abdatee jira jechuudha. Kanaaf reefu kan hin jee Shimallis Abdiisaa akka laaftutti dhugaa yoo siin jee muudama keessa seene ammanni. Kanaaf keessattuu rakkoo hojii dhablummaa rakkoo nageenya mul'atu kana waahillansaa wajjin mootummaa federaalaa wajjin hayyoota garaagaraa wajjin hunda wajjin akka jigiititti akka dabootitti yoo itti deemu taate malee gaafii kana deebisuu hin danda'amu. Hagama yoo mi'eeyina baay'een eegina amma ibiddanutti shiduu eegalaan jedhan no more dhugaan siin jaami amma booda uummataan gattaa obsaa jechuu hin danda'u. Uummanni illee hin dhaga'us baay'ee ulfaata. Kanaaf amma uummanni jala shiduun itti bobeessuun barbaachisaa natti fakkaata. Kanaaf osoo gurbaan amma muudame kuni barcuma irra ifatin ibidda jala shidan malee jijjiirama baay'een waan dhufu natti fakkaatu. Jijjiirama kana yoo hin fidne immoo uummanni kun ammallee warraaqsa biraatitti deema. Oromiyaan akka Oromiyaatti uummanni obsee waan jiru natti fakkaatu. Gaafa uummanni Oromiyaa kun immoo asii ol ka'e dubbiin adda facaatii jechuudha. Kanarratti amma walgeenuma adda wayii sana waliin wal qabatee wantoota ka'aa jiran muudama irraa walitti dhaabsee yoo ilaalamu tiim lama gareen jedhamu sun amma almost gara mootummaa federaalaa dhufee jira jechuun danda'ama. Naannoo Tigraay yoo argitee jettee akkuma jirutti kophaatti kana baa'uu tokkotu mul'ata. Sodaan namoota amma kan kaasaa jiras naannoo Amaaraa gareen obbo Dr. Ambaachoodhaan durfamuun achumatti kophaatti ba'uu deema. Naannolee more powerful gara ta'uu fi mootummaan federaalaa immoo gara wantootuma qindeessuu qofaatti deema. Namoonni yaada akkasii kaasan jira kanarratti maal jetta? Yaaddoo sirriiti beektaa waan warri TPLF godhaa ture san akka ODP hin goone uummanni kashakkaa jiru. Maaliif warri TPLF haga asii kursiin harkifamtuu warra qeerrootiin harkifamtutti nama isaanii jajjabaa hunda federaala galfatanii turanii naannoo baay'ee dagatanii turan. Qorannaan guddaan komiin guddaan uummatni Tigraay naannoo dagatanii federaalumatti galtan kan jedhu suni akka hin deebine. Maaliif keessattuu immoo naannoon kun guddaa waan ta'eef bu'uura yookiin immoo faawundeeshinii jijjiirama kanaatii fi mootummaa kanaas waan ta'eef naannoo kana cimsanii deemuu baannaan naannoo irra cimuu baannaan ODP'n federaala cimuu baay'ee sii rakkisa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa godhaa deemu. Kabiraa wanni ati kaafte naannoleen cimaa federaala laafataa sani amma beektaa kan amma gadduu faallee lammaa faallee achi fidanii akkanatti fakkaatutti seentariin jiddugaleessi laafataa deemaa jira. Kanaaf federaala cimsuu qabna ka jedhu sun ufitti gahaa miti beektaa. Historical force wanni amma diil godhaa jirru kun wanni amma rakkoo kana uumaa jiru kuni sirni federalizimii saboota irraa ijaarame multinational federalism jennuun kuni yeroo sirna abbaa irree jala jirutti jiddugaleessi akka malee humna horata. Wanni humna horatuuf maali? Aangoo qabeenya seeraan naannoleef kenname guutuutti jiddugaleessatu harkaa qaba. Kanaaf jiddugaleessi baay'ee cima. Amma hoggaa gara dimokiraasii ceetu dirree siyaasaa bal'iftu dirree siyaasaa hoggaa bal'ifte naannoleen fi naannolee keessatti humnoonni siyaasaa jiran baay'ee waan wal dorgomaniif naannoleen sadarkaa ittiin cimaa deeman agarta. Jiddugaleessi immoo shoorri isaa jijjiiramuu qaba. Gaafa sirna abbaa irree humnaan walitti qabu humnaan hojjechiisu gaafa dimokiraasii walitti qindeessu coordination kana gochuudha hojiin isaa. Kana godhuu irratti of jijjiiruu hin dandeenye. Amma muummichi ministeeraatii fi tiimni isaanii wanni godhan dirree siyaasaa bal'isan. Dirree siyaasaa bal'isuu kana wajjin shoorri mootummaa federaalaa jijjiiramuu akka qabu sirriitti hubanne beektaa. Waan jijjiiramne ammallee hamma tokko humnaa itti deddeemuudha agarta yookiin immoo irraa qalisanii ilaaluudha agarta. Kanaaf akka yaadatti waan dhiyeessu
warra naannoo irratti uf cimsaa jiru kana achitti dhiisuun miti dhaqanii humnaan qaqqabuuf illee yaaluun hin ta'u achitti illee dhiisuun hin barbaachisu waan guyyaa guyyaa mootummaa federaalaa irratti murtaa'u kana keessatti hirmaannaa akka qabaatan akka beekan akka they have to have a say akka they have to have buy-in waan jennuun kana qabaachuu danda'u qaba kanaaf pirezidantoonni naannootii fi muummichi ministeeraa ministeeronni hariiroon isaan qaban baay'ee walitti dhiyaatuu danda'u qaba maaliif yookaan kophatti yoo dhifte yookiin tamma ofii uffata yookiin immoo sirraa harkifataa deema yookiin immoo jarri kun naquu baay'uun qaban jedhee ta'uu fi uffachuu walitti deemuu jira jechuudha kanaaf chaalenjiin guddaan mootummaa biyya kana keessa dhufaa jiru naannolee wal cinaa jiran jidduu naannolee fi federaal jidduu rakkoon jiru laafaan ta'u keessattuu naannolee afurreetti fuulleffachuun barbaachisaadha. Naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Somaalee. Very very important. Sababa seenaatiinis sababa siyaasaa amma jiruutiinis naannoon afran kuni amma tokko walitti qabamaa deemuun barbaachisaa. Kana centralize godhanii yoo hin deemin akka duritti deemnaniin baay'ee rakkisaadha irratti hojjechuudha gaafii sirriitti ilaalamuu qabu gara fuulduras gabalinaan mari'annu. Asitti gaafii takka deddeebiin akka malee dhufuu jirtu jira. Wayyaaneen sirni sii kaduri keessatti namoota out of game yookaan of darbachuu barbaaddu harkiftee federaal fiddi achumaan laanumetti of duubaan darbattii jedhan. Soda akkasiillee hin qabnaa Oromiyaan hot spot waan taateef akka dubbiin ittiin kaaneef laftan dadhabsiisuu fedhanii waan akkasitti hojjetamuu jirnu fakkaataa jedhan deddeebi'ee gaafiin akkana ka'uu jirti. No comment. Hayyee haala muudamarraa walii wal qabatee haala siyaasaa biyya kanaa gidduu kana ture irratti xinxalaa bal'aa istiidiyootti argamtee nu kennitee jirta xinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed yaaduu nu kennitee fi galatoomii jenna. Egaan daawwattoota keenya mariin keenya addaa as istiidiyoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti haala yeroo keessattuu muudamarraa sadarkaa federaalaa fi naannootti kenname akkasumas sadarkaa waajjira dhaabarratti kenname ilaalchisuun xinxala bal'aa keessummaa sitti affeerree isiniin biraan geenye jira. Sirisii gama toora bilbilaa fi akkasumas marsaalee hawaasaatiin hirmaannaa taasiftanii fi galanni keenya guddaadha. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafanii itti fufu. Nuti gama keenyaan nagaatti isiniin jenna. Umamni kaya biyato Oromia irke vayame tulvi mukeni sulula vidre harofi lakeni ijanu bubsita adake bareni kes badale mutera adbuni sena hedu kabda dubadu siyom doma seto ya olfo ada